odeeffannoo dabalataa qabna sunillee isin biraan gayuu deemna. Beenishaangul Gumuz godina Matakkal milishoota Amaaraatii fi faannoon weeraramee jira. Viidiyoon dargaggeessi Beenishaangul Gumuz ajjeefamee lafarraa hirkifamee ka faannoon Amaaraa hagara lasoo alsaxim aale jedhulleen argamee jira. Kanallee isin biraan gayuu deemna. Shimallis Abdiisaa ati namni garaa kan kee hirdhisuu hin dandeenye akkamittuu biyya bulchita jedhee Abiy Ahmed itti qoose jedhee kanaan dura waggaa tokkoon duratti viidiyoon hojjedhe namni hedduun yaadachuu ni maltani. Shimallis Abdiisaa ulfinna kan kee xiqqeessi yoo garaa kan kee to'attu rakkoo Oromiyaa keessa to'atta jedhee Abiy Ahmed walgahii biltsiginnaa Oromoo irratti qoose. Garaan Shimallis fakkeenya badhaadhinnaati jedhanii warri gaarii ittiin qoosuu dubbadhe ture. Ammaan tana gaafa sawwanii nu dubbanne ka qoosaa fakkaattu kun dhugaa akka taate Abiy Ahmed mataan isaa dubbatee jira. Shimallis Abdiisaa kiiloogiraamii 20 olii hirdhisee jira. Ajaja nu kennineef jechuudhaan Abiy Ahmed dubbatee jira. Xayyaarii Itoophiyaa meeshaa waraanaa fe'atee Suudaan seenee mootummaa Suudaaniitiin qabame. Itoophiyaan dhimma kanarrattuu ibsa baastee jirti. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kunniin hangafoota oduu kaasaatii kanaatiin waliin turtanii jennan oduu kanaa fi kabirallee dhagayuu deemtanii miidiyaa hawaasaa irratti waan kana qoqooduun faffacaasuun waliin gayaa isiniin jecha gara bal'ina oduu kennattu dabarra. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa raayyaa ittisa biyyaatii fi milishoota Abiy Ahmed ka Oromiyaa keessa socho'an irrattu haleellaa dhaqqabsuun mootummaa Abiy Ahmed guddoo akka rifachiise gabaasne turre. Haleellaan kun godina Harargee dhihaa aanaa Mi'eessoo Asabooti ganda jedhamu bakki ardaan isa yookaan ammoo onii isa ittisa Rorro bakka jedhamutu haleellaan dhaqqabe. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo kana keessa socho'aa jechuudhaan mootummaan uummata yeroo dheeraa fi darara uummata hidhaa uummata beeraawii geessuu deemuu diddanii woboottu dabalamtan jedhee uummata guddoo rakkisaa ture. Waraanni Abiy Ahmed ka dhiyoo kana Harargee dhihaa ana Mi'eessoo Asabatotti gara ganda sunitti bobbaafame. Waraana bilisummaa Oromoo ka gaara jiru irrattu haleellaa dhaqqabsuu fi odoo deemaa jiru humna diinaa ka socho'aa jiru kan waraanni bilisummaa Oromoo odeeffannoo argachuudhaan firrisee haleellaa fudhate. Waraana Abiy Ahmed ka achittu bobba'ee barbadeessee gargarii faffacaasee jira. Yoo akkamii xiqqaate waraana Abiy Ahmed keessa namni 5 ejjeefame 20 ol madaahe. Waraanni Abiy Ahmed ka dhufe kun gargari bittinnaa'ee meeshaa isaanii ka waraana qabatanii baqachuu akka hin dandeenye hedduun isaanii qawwee isaaniitiif rasaasa facaasanii akka baqatanillee dubbatama. Ganda Asabooti kana keessatti dabballoota fi milishoonni ijoollee beeraawii guruu fi bobba'an hedduun warra haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo dhaqqabseen rifachuudhaan ijoollee beeraawii walitti qabanillee dhiisanii baqatan jechuudhaan maddeen Harargee dhihaa irraa gabaasanii jiran. Yeroo ammaan tana waraanni bilisummaa Oromoo ka zoonii kibbaa zoonii dhihaatii fi jiddu galeessa Oromiyaa keessa socho'aa jiru gara bahaatiin zoonii bahaa jechuudhaan lafa Itoophiyaa fi Jibuutii walitti fiddu karaane baaburaati fi karaane konkolaataa keessa darbu keessatti socho'uu jalqabuun mootummaa Abiy Ahmed rifannoota guddaa keessa seensisee jira. Gaarii Asaboot Harargee dhihaa keessa lafa ol kayaa gurguddaa qabu keessa yoo ta'u karaane baaburaati fi konkolaataa Jibuutii liqimsa Itoophiyaa fiduu biyya baasu kaluu kanattu yookaan ammoo dhiyoo kanattu akka argamu ka dubbatamu. Waraanni bilisummaa Oromoo Harargee keessattu jajjabaatee jennaan bitta gurgurtaa Itoophiyaan addunyaa waliin godhattu keessattu boba'aa gara biyya seenuu danda'uu fi midhaan gargaarsa gara biyya Itoophiyaa seenuu qorichaa fi wantoota mootummaan Abiy Ahmed barbaadu ka Oromiyaa seenuu hunda irrattu miidhaa hamaa qabaachuu danda'a sodaan jettu mootummaa guddoo seenutu dubbatama. Gara biraatiin mootummaan naannoo Amaaraatii fi mootummaan Beenishaangul Gumuz walgahii godhachuu gabaasne turre. Walgahiin kun ka geggeeffame naannoo Amaaraa magaalaa guddittii isii kataate Bahar Daarii keessatti. Walgahii kan irrattu kaaka'e keessa tokkni naannoon Amaaraa Beenishaangul Gumuz irraa lafa gaafattu yookaan ammoo daangaa babal'ifattu risti jettee lafa gaafattu ka Matakkal irrattu yaada qabdu akka kaastu Beenishaangul Gumuziin gaafachuu
dubbachaa turte. Muummicha ministeera waajjirri Abiy Ahmediitii fi naannoo Amaaraa irra dhiibbaan godhamaa ture namoo Benishaangul Gumuzii keessatti yeroo ammaan tana haleellaan riphee loltoota Benishaangul Gumuzii waan hammaachaa jiruuf keessattuu godina Matakkaleetii fi Kamaashii keessattuu humnoonni naannoo Benishaanguliitii fi milishoonni dhalattoota Amaaraa ittisuu waan hin dandeenye fi humni Amaaraa haaseenu jedhame murtiin akka murtaa'u yaada dhiibaa turani. Haa ta'uuti malee warri Benishaangul Gumuzii ka Bahar Daar deem yaada kana fudhachuu akka hin barbaanne dhiibbaa waajjira muummicha ministeera Abiy Ahmed irra godhamuun ammoo yaada kana diduulee rakkisa akka tahe maddeen keenya gabaasanii jirani. Kalee irra jalqabee milishoonni naannoo Amaaraa Faannoo fi Liyyuu Haayiliin Amaaraa naannoo Benishaangul Gumuzii godina Matakkale weeraranii jirani. Godina Matakkale weeraraa fi sababa akka tahe uummata Amaaraa ka ijjeefamaa jiru ittisuu fi jedhamee gabaafamullee kaayoon warra kana warri Amaaraa yeroo ammaan tana waraana naannoo Tigraahii wajjin geggeessaa jiru keessattuu injifannoo argachaa jirra. Waraana naannoo Tigraahii kana injifannoon irra aanee jennaan kan salphaadha dhaadannuma jedhaniin wayyaaneet fanji leelaa gabsisnoo ka jedhani restii naannoo Amaaraa ka Tigraahii keessa deeffanne jedhani ammaan tana restii Benishaangul Gumuzii deeffachuu fi fedhii akka qabani boraammoo Oromiyaa dhufanii restii Oromiyaa Shawaa lafa akka Finfinnee ka isaan Bararaa yookaan ammoo Addis Ababa ittiin jedhani lafa akka Adaamaatii fi Naazireetii godina Shawaa Bahaa lafa Boosetii fi lafa Jilla jechuu fi aanaa Karrayyuu ana Fantale lafa Karrayyuutii fi lafa Shawaa Kaabaa kan akka Shanoofaa fi Wallaggaa Bahaatii fi Wallaggaa Dhihaatii fi akkasumas Horroo Guduruu fi Shawaa Kaabaa lafa Amaarii babal'achuu barbaadu kan akka Darraa warra Jaarsoo yookaan ammoo Gowaa Tsiyoon deeffanna jedhanii warri kunini weerara gara Oromiyaatti geggeessuu hin oolani. Weerarri warra Amaaraa bor Oromiyaa tahuu deemaa jechuudhaan namoonni hedduun yaada sodaatii fi yaada shakkii qabanii akkasittuu ibsachaa jiranii ammaan tana odeeffannoon qabatamaan jirtu. Maddeen miidiyaa Itiyoophiyaatii fi naannoo Amaaraatii fi akkasumas yuutuboonni mootummaa Amaaraa wajjin walitti dhiyeenya qaban akka odeessaa jiranitti Benishaangul Gumuzii godina Matakkaleetii fi Kamaashii keessattuu godina Matakkal yeroo ammaan tana guutuun milishoota Amaaraatiin bobbama magaalonni naannoo kan keessa argama milishoota Faannoo fi humnoota adda Amaaraatiin weeraramanii jirani. Riphee loltoonni Benishaangul Gumuzii gara isaaniitiin humna weerartuu Amaaraa kana falmii hunda goone lafa kana keessa baasna yookaan ammoo lafa kana keessa qulqulleessuu deemna. Naannoon Benishaangul Gumuzii weerartuu fi nagaya hin kennitu weerartuuf awwaala taate jechuudhaan aktivistoonni Benishaangul Gumuzii riphee loltoota kanaan walitti dhiheenya qabanii akkasitti dubbachaa jirani. Warri ollaa kasii waliin jiraatu ka biyya kan irratti dhufee horee irra badhaadhee achi dhufanii ollaa tahuu didanii abbaa warra tahuu barbaadanii mana si baafachuu barbaadanii mana si baafachuu qofa miti mana baatee bosonan leettuu galtee ati qaroo miti ati gowwaadha nuutahii aadaa keenya fudhadhiisiin jedhanii aadaa kan kee balfanii aadaa warra fudhattellee ammoo warri si hin simatu walqixxummaan si namanu garbicha godhee si bulfatee biyya abbaa kan keetii lafa kan kee irrattu galtu si godhachuu barbaada. Itoophiyummaa gosa sunii kaasirna nafxanyaa qabdu hin deeffannu jechuudhaan karaa miidiyaa hawaasatiin maddeen Benishaangul Gumuzii ka riphee loltoota walitti dhufeenya qaban kunini Benishaangul Gumuzii kabajaa fi eenyummaanis beekamee fi jiraachuu barbaadde malee garbummaan Amaarii bariin isaan ittiin bulchaa turanii barii isaan ittiin gurgurachaa jiranii barii isaanii mataa dhahaa jiraachisaa turanii barii sunini hafee jira jechuudhaan akkasittuu ibsa baasanii jiranii waraanii barbaachisaan ta'e hundi godhame naannoon kun akka beelisoomu goona jechuun warra dhagahamee jira. Gara biraatiin ammoo naannoo Benishaangul godina Matakkale keessatti reefa nama Benishaangul Gumuzii tokko ka Faannoon Amaaraa lafirraa hirkisu argame jira. Faannoon Amaaraa reefa kana nama kana ejjeesuudhaan guyyaa gabayaatti reefisa lafirraa hirkisuudhaan namni lakkoofsanii dhibba hedduu ta'uu gadi bahee Aayiloogaa Shiboo jecha sirbaa jiranii. Aayiloogaa Shiboo jechuun sirbaa yeroo wal fuudhanii yookaan ammoo fuudha feeruma cidha Amaaraa irrattu sirbamu Aayiloogaa Shiboo jechuun sirbe sunini akka waan gammachuu qabu akka waan cidhaattu akkasitti sirbama. Goobaz jagnaa milaane hagarelleso alsaxim maale gootni maal jedhe gootii maal jedhe hagarelleso alsaxim maale gootichi maal jedhe gootni maal jedhe biyya kiyya diina fi dabarsee hin kennu ganaanoo waan jedhullee kadhagaamuttu sirbamaa ture. Viidiyoon kun akka malee nama golgoleessa laaluun isaa iyyuu guddoo nama jibbisiisa. Kunini badii yakka naannoon Amaaraa ummata Gumuzii ummata Benishaangul irrattu godhamaa jiru. Waraanii haala gos kanaatiin haala sukkanneessaa taheen karaa namoota isaa hin eegneni naannoo kan keessattuu deemaa jira.
magaalaa Gilgala Balasiif Dibaaxee fi Gubbaa magaalota kan keessatti Benishaangulota minibaasii fa'aa irra buusanii ajjeesuun konkolaataa ambulaansii madoo fa'aa irra buusanii ajjeesuun nama jira gubuun nama maatii waliin gubuun nama yakka adda addaa hamaama irratti godhuu waan akka malee baratame warri Asaaminoo Tsiggee bara 2019 keessatti gumuzoota weeraruudhaanii nama 500 guyyaa takkatti ajjeesanii boolla tokko keessattuu awwaalanii godina Awwii kan naannoo Amaaraa lafa jechuun Jaawwii jedhamtu keessattu akkas godhanii jiranii ammallee ajjeechan kunini ajjeechuma gosuuniitiin wal fakkaata. Naannoo Amaaraa kan keessatti milishoonni socho'anii gocha yakka gocha gara hammeenya gosa adda addaa gosa godhanii sun keessa maatii qimaantii tokko nama 5 horii isaanii nama wajjin maatii nama 5 ibiddaan qabsisanii namilleen horiilleen midhaalleen qabeenyi wani tokkolleen hin baane wani lubbuu qabaa fi lubbuu hin qabne midhaan hundi waliin barbadaawanii gubatanii naannoo Amaaraa keessatti wanni gaggeeffamaa jiru. Gumuzoota 500 guyyaa tokkoon ajjeesanii boolla tokkotti awwaalanii abbaa kana namii jedheen hin jiru. Pirezidaantiin Itoophiyaa ka qayyi masmarii sararaa jettee lafa sochoostalen qayyi masmarii sanin sararre adda Saalee Warqi Zawudee Abiy Ahmedii waa takka hin dubbanne waan gosuunitti gaggeeffamee jira. Naannoo Oromiyaa keessatti godina Kamisee naannoo zoonii Kamisee keessatti waan isaan godhan ni yaadattu. Naannoo kana keessattuu dargaggeessa manisaa qabeenyi isaanii barbadeessanii ganda wasan qurqurfaa keessatti balleessan ni yaadattu. Sanii alatti waraana saniini jillee dhummuugaa fi arfuusa jillee dhummuugaa fi Arxuma Fursee waraana irratti bananii waraana suniin boodattu dargaggeessa Oromoo kayyaalii argachuu fi gara Shawaa Roobitti dhaqee konkolaataa irraa buusanii ambulaansii keessa baasanii akka bofaa mataa caccarassanii ijjeessanii reeffa isaanii fuula isaaniitii fi nafi isaanii beekuu dadhabanii surrii isa lafirrattuu facaasanii yakka gos kana gara jabeenna gos kana naannoo Amaaraa Oromiyaa keessatti Benishaangul Gumuzii Tigraahii keessattuu gosa sun raawwattee viidiyoo kana laalee fixuu hin dandeenye. Viidiyoon akka malee viidiyoo hamaa yooyaa miidiyaan walumaa galattuu viidiyoo ajjeechaa viidiyoo gara jabeenyatii fi viidiyoo waan akkasii agarsiisu kana tokkollee hin qoodu. Maal jennaan ajjeechan ilmi namaa bulgummaan ilmi namaa gara jabeenyi ilmi namaa yakkii gos kana walirratti raawwatu wanni gos kana waan akka malee hamtuuti. Standardii miidiyaan hawaasaa yeroo garii hayyamallee garuun waan akkasii hin dabarsinu. Viidiyoo kana yoo laaluu barbaaddanii bakka adda addaatu qoodamee jira. Dargaggeessa Benishaangul Gumuzii tokko kasaba Gumuzii ajjeefamee gabayaa keessattuu lafirraa hirkifama. Dargaggoota Amaaraa 100 hedduutiin goonni kan kee Itoophiyaan hin diigamtu gootan goban siigalee mirgaan siigalee jedhanii sirbaa jiranii kana miti ka hedduutu nu hafadhanii kun jechuun yeroo Benishaangul Gumuzii weeraramtu jechuudha. Gara biraatiin ammoo CNN fi Telegraph gaazexaan jedhaman kan Ingilizaa naannoo Tigraahii dhihaa ka ammaan tana naannoon Amaaraa weerarte lafa Amaarri weerare Humaraa keessatti gocha hamaama dalagamanii ka agarsiisu ragaa gadhiisanii jiranii. Ragaan isaan hojjetan kan naannoon Amaaraa achi keessatti magaalaa Humaraa keessa magaalii Humaraa magaalaa qabatamte keessa tokko daangaa Eertiraatii fi Suudaanii fi Itoophiyaa argamti. Warra sanii dhalattoota Tigraahii irraa qulqulleessu dhalattoota Tigraahii laf kana keessa balleessu barbadeessuun walgahiitu ture. Walgahiin ture achiin dubattu dargaggeessa waraanaaf deemuu dandaya nama Tigraahii ka jedhamu ka dhiira hunda walitti guuranii qabanii yeroo ammaan tana mana hidhaa gosa concentration camp jedhamu gara Auschwitz jedhamu bara Jarmenoonni warra Yahudota Oostiriyaa keessa walitti qabanii hidhan suni dhalattoota Tigraahii haala gos kanaatiin yeroo ammaan tana milishoonni Amaaraa faannoon Amaaraa mootummaan Itoophiyaa walitti qabee hidhaa jedhama. Warra hidhaman ammoo mana hidhaa keessa gabbaasanii mana hidhaa keessa halkanii gabbaasanii ijjeesanii gaggatan reeffa. Sodaa watakkaa hin jiru seerinuu gaafataa jedhamu hin jiru. Akkasittu jechuun nama ijjeessan warri milishoota Amaaraa Telegraaf World News akka inni jedhutti man irraa mana deemuudhaan balbala dhadhahuudhaan halkaniini eegee walgahii irratti Tigree waan jedhan balleessin jedhanii walii galanii man irra deemuudhaan man irra nama qaqqabanii nama Tigree ta'e hunda walitti guuranii hidhanii hidha irraa ammoo warri sodaa uumuu danda'an jedhan halkan gabbaasanii fixanii achiin dubattu galaana keessa buusanii bishaan keessa buusanii laga Tekkezee keessa yookaan lagi Tekkezee kun keessa nama reeffa 50 wayi mootummaan Suudaanii akka arge kanaan dura miidiyaaleen addunyaa Reuters AP'n faatii gabaasanii jiranii yakki kun jedha Telegraaf rakki kun
yakki gosa kana karaawwatame kun yakka duguuggaa sanyii kan naannoo Tigraahii keessattuu waraanii Itoophiyaa wal waraansa ammaan tana geggeeffamaa jiru keessattuu geggeessaa jiru jechuudhaani warra waan kana ijaan arge warri wanni kun irratti dhaqqabee waabeeffatee gabaasee jira. Warri ajjeefamuun durattuu haala gara nama nyaatan ajjeefamuun durattuu gareen isaanii harkattuu irraa murame, gareen isaanii miilattuu irraa murame, dhukkubbiin hamaan akka itti dhagahamu godhuudhaan dararaa miidhaa ijjeessanii achiin dubattuu warra ijjeefameeyyuu warri marameeti kan ijjeefame hidhamanii harki isaanii dubattuu hidhame yookaan harki isaanii xaxame ceekun qomaan walittu maramee hidhame achiin dubattuu eegee ajjeefameen dubattuu ajjeefamuu qoba miti miila harka irraa muru ija jaamsu mataa irraa muru yakka gosa kana reeffa mataa hin qabne hedduutu argame kana ka godhe milishoota Amaaraa faannoo Amaaraa ka magaalaa Humaraatii fi Tigraahii dhihaa to'atanittu godhe jechuuni akkasittuu telegiraafii gabaasee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon achirraa dhufte akka malee gara nama nyaatti akka malee nama golgoleessiti. Odeeffannoo kana jechuun yoo barbaaddanii bal'inni isaa miidiyaa hawaasaa irratti faffaca'aa jira. Anis gara miidiyaa kiyyaatiin qooda achi deemtanii yuutuubii kiyyirraa laaluu dandeettanii jechuu barbaada. Odeeffannoo biraatiin mootummaan Abiy Ahmed qawwee yookaan ammoo waraana xayyaaranii gara Suudaaniitti fe'ee mootummaan Suudaanii qabee jira. Mootummaan Suudaanii fi mootummaan Itoophiyaa dhiyoo kana walimachaa turanii riphee loltoota Tigraahii mootummaa Suudaaniitti gargaara. Warra Suudaanii hidhachiiste ka Qimaantii fi ka Tigraahii 52 ijjeesne karaa matammaatiin jedhee mootummaan Itoophiyaa ibsa eegee baasan dubatte Suudaan himatii kunin kijiba Itoophiyaan akka diigamtu hin barbaannu. Suudaan riphee loltoota gargaaraa hin jirtu wanni kun dhara inumaayyuu Suudaanii nagaa dhowwuu fi Itoophiyaatti socho'aa jira jedhee mootummaan Suudaanii Itoophiyaa himachuu gabaasne turre. Har'a ammoo xayyaarri Itoophiyaa kan meeshaa waraanaa baatee magaalaa Kaartumii keessattuu qabamee jira. Meeshaa waraanaa qofa kafaatee kaargoon Itoophiyaa kunin hayyama hin qabu karaa seera alaatiin meeshaa gara Suudaaniitti fide Suudaan nagaa dhowwuu fi Suudaan jeequu fi barbaada jechuudhaani maddeen waan kana walitti dhufeenya qabanii miidiyaalee addunyaatti himanii jirani. Mootummaan Itoophiyaa ibsa baasanii xayyaarri gara Suudaanii deeme kunin hayyama mootummaa Suudaanii keessattuu kan ministeera Haajaa Alaa Suudaaniitiin akka deemee fi meeshaa waraanaa dhugumaanuu fe'atee jira. Meeshaa waraanaa kan inni fe'ate kun ammoo meeshaa hayyama qabu meeshaa adamoodhaaf oolu bineensa adamsuudhaaf ka oolu ka karaa seera qabeessatiin gara Suudaaniitti fe'ame malee meeshaan gos biraa hin jiru jechuudhaani yookaan ammoo wanni himatamaa jiru yookaan wanni dubbatamaa jiru kun hin jiru jechuudhaani akkasitti dubbatamaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Waan nu daawwattan hordofaa jirtaniif hedduu isin galateeffannaa. Viidiyoo kana jaalachuun chaanaalii kana maamila godhachuun miidiyaa hawaasaa irra qoqqooduun faffacaasuun waliin gayaa nu bira dhaabbadhaa isiniin jecha amma gara odeeffannoo keenya ka dhumaattu deemaa jirra. Odeeffannoon keenya ka dhumaatiin waggaan habashoonni wal badhaasanii badhaasa walii kennanii badhaasisaan bara walii kennan kan keessattuu ministeerii Haajaa Alaati fi muummichi ministeera Itoophiyaa ka duraanii ka ture bara Haile Sillaasee Akililuu Habte Walde ka du'ee jiru bara 1974 ijjeefame Mangistuu Hayilemaariyamiitiin mana hidhaattu. Namni sun ammaan tana badhaasa nama gaarii ka waggaan kennamu badhaafamee jira. Kun ammoo dallansuu guddaa uumee jira. Dallansuu guddaa sababni inni uumee jiruu fi Akililuu Habte Walde kun Itoophiyaa keessatti rakkoo ammaan tana uumamtee fi rakkoo ammaan tana dhalattee jirtu hundaafiyyuu maddi namicha kana jedhamee jira. Tsahaafee Tizaaza Akililuu Habte Walde kunin bara 1912 Shawaa Kaabaa keessattuu dhalatee Shawaa Kaabaa lafa Bulgaa jedhamtu. Shawaan Kaabaa jechuun warra gara Oromiyaa dhufe bara Minilik Itoophiyaa Oromiyaa weerare sana Bulgaa, Teguletee, Minjaaree, Manzii naannoo jedhaman kana warra achirra dhufe. Namni kun nama Bulgaati. Impaayeri Itoophiyaa bara sunittuu achittuu dhalatee achiin dubattuu bara 1974 Mangistuu Hayilemaariyaam Noovembarii 23 bara angaa'ota Haile Sillaasee warra aangoo gubbaa turanii isallee walitti qabate Indaalkaachoo Mokonnin faa bara ijjeessanii ijjeefame du'e jechuudha. Namni kunin badhaasa kana ammaan tana argatee jira. Badhaasni inni argate kunin falmii guddaa agarsiisee jira. Itoophiyaa Abiy Ahmed keessattuu warri Daani'eel Kabrat baggoo sohuu kan namni hogganee ittiin deemu Daani'eel Kabratiti. Warri Daani'eel Kabrat ka badhaasa kana kennee Oromoo fi jibbiinsa gam
tokko akka qabanii Oromoo fi tuffii hagam tokko akka qabanii nama farra Oromoo nama Oromoon barachuu hin qabu jedhe nama afaan Itoophiyaa cufa balleessine afaan tokko uumna jedhe kanaafi badhaasii kun kennamuuni dallansuu guddaa uumee jira. Akililuu Habte Waldii nama bulgaa nama amaarati bara Haile Sillaasee keessa warri manzi minjaare warri minjaar shonkuni kakarrayyuu fi booseeti weeraraa jirani kunini warri bulgaati fi warri akkana kunini carraa barnootaa guddaa argachaa turani. Akililuu Habte Waldii nama carraa barnootaa bifuma suniini Haile Sillaasee wajjini hariiroo qabuuni ergate. Akililuu Habte Waldii abbaan isaa dabtara qeesii ortodoksii ture. Dabtara jechuun gosa jibbiinsa Oromoo hamaa qaban sani kaammaan tana gosa jibbiinsa warra Tigraay warra ortodoksii hordofa kan irratti argaa turre sani Haile Sillaasee wajjini nama jechuun naannoo Shawaa Kaabaa kan nafxanyaa tokko wajjini walitti dhufeenya qabuun maatiin Akililuu Habte Waldii obboleessaa Makkonin Habte Waldii gara Haile Sillaaseetti dhiyaate. Haile Sillaaseetti dhiyaate achiin dubattu maatiin Akililuu Habte Waldii faati barnoota gaarii argatanii innis Haile Sillaasee jalattu guddate akkuma Akaale Warq Habte Waldii Akililuu Habte Waldii Haile Sillaasee jalattu dhiyaate guddate achiin dubattu yeroo san Itoophiyaa keessatti barnoota kennamu afaan Frenchitiin kennamu jalattu barate achi gara Misrii dhaqee barnoota barate liisee jechuun liisee barnoota afaan Frenchi ka gosa high schoolii achi dhaqee biyya suni biyya Misrii magaalaa Iskindiriyaa Itoophiyaan ittiin jechuun yookaan magaalaa Alexandria keessattu barnoota barate barnoota saneegii barateen dubattu gara biyya Faransaayii dhaqee barnoota barate jechuudha. Faransaayii dhaqee University Paris Sorbonne jedhamtu keessatti barnoota isa barate. Paris Sorbonne University akka malee guddaati. Achittu deemee seera barate achirraa gaddeebi'ee bifa adda addaatiin waraanni addunyaa lammaffaan eegee dhumateen dubattu Haile Sillaasee tajaajiluu jalqabee namtichi kunini Akililuu Habte Waldii jedhama. Akililuu Habte Waldii Faransaayii deemee yeroo Faransaayii dhaqee sanittu waa hedduu baratee gaddeebi'ee waan inni barate dhufe keessa namni kunini afaan Frenchii akka malee dubbata. Maal jennaan barumsa jalqabu waayuu irraa kaasee haga barnoota qeesii waan dabarte sadarkaa tokkoffaa irraa kaasee haga yuunivarsiitii hundaayyuu afaan Frenchitiin nama barate. Afaan Frenchii yookaan afaan Firaansiitii waan baratee fi siyaasa Firaansiitti akka malee hubannoo guddaa qaba ture. Faransa jechuun siyaasa biyya tokko afaan tokko aadaa tokko jedhu. Aadaa tokko alaabaa tokko waan jedhu yaada jechuun nation jedhama jechuun biyya ijaaruu fi assimilation biyya jedhama jechuun biyya afaan adda addaa dubbattu afaan tokko godhu jechuun afaanii hundinuu badee afaan biyyaalessaa national afaan jedhamu afaan biyyaalessaa tokko uumuu keessatti nama gahee guddaa taphate. Afaanii Itoophiyaa keessatti dubbatamu tokkolleen hin barbaachisu afaanii cuftu badee afaan Amaaraatiin bakka bu'uu qaba ilmi qeesii waan ta'eef amantiin hundinuyyuu uummata Itoophiyaa hundi ortodoksii akka tahuu qabu nama yaada yeroo hedduu fi dhiyeessee ture. Tsaafee Tizaaz Akililuu Habte Waldii jalqabu ministeera wanni ture Haile Sillaasee keessatti waan akka beeksisaa ture. Achiin dubattu ministeera haajaa alaatii fi muummicha ministeera tahee hidhamee haga dargiin dhufe achiin dubattu hidhamee aqaaqittu ijjeefamuun dubattu haala gosa kanaatiin Akililuu Habte Waldii kunis siyaasa Itoophiyaa keessatti nama guddaa taphate. Faransaay dhaqee afaan Frenchii yeroo sanitti barate afaanii barnoota afaan Itoophiyaa afaan Amaariffaa qofa tahuu akka qabu afaan hojii afaan Amaaraa qofa akka ta'u afaan biyya afaan Amaaraa qofa akka ta'u afaan biraa akka baduu qabu nama imaammata ammaan tana Itoophiyaan qabdu kana karoorsee lafa kaa'e. Imaammata mootummaa Faransaay assimilation kaa'edhamuu fi ijaarmeensa biyyinsa sani ka biyya Faransaay irraa dhufe sanii fi kolonii jechuun Amaarii bakka hunda deemee Itoophiyaa bulchuu qaba. Direct colony jedhamu ka Faransaayii assimilaasiyoodhaan namni Itoophiyaa tahee qaroomuu barbaade Amaaraa tahuu qaba, Ortodoksii tahuu qaba, aadaa tokko, afaan tokko, eenyummaa tokko yaada jedhu sani nama akka malee babal'isee ture. Namni kunini Akililuun nama biyya Faransaayii ture, jaartii Faransaayii illee qaba, aadaa biyyi sun hin beeka. Garuu wanni inni Faransaayii irraa baratee dhufe nation building yookaan biyya ijaaruu fi assimilaasiyoo poolisii jedhamu suni achittuu qabatee gad dhufe. Namichi kunini uummata Oromoo akka malee jibba, uummata Oromoo akka malee sodaata. Uummata Oromoo jibbinsinni uummata Oromootiif qabu nama jechuun poolisii Itoophiyaa keessatti hoggana poolisii waliigalaa ka Haile Sillaasee ture, Jeneraal Taddasa Birruu ka Maandeellaa leenjiseen akka inni wal arguudha. Nami kunini dhaabbanni Maccaa fi Tuulamaa jedhamu bara 1960moota keessa afaan Oromoo barsiifna Masira Timirti jedhanii barnoota ga'eessota Oromoo
barsiifna nu gargaarii jedhan achittuu fidanii Akiluu Habte Waldii kan inni nama Amaaratiin beeka Amaara seha nama jechuun Manziifaa seha nama Tewlete yookaan akkisa Minjaare yookaan nama Bulgaa seha Akiluu Habte Waldaa uummata Oromoo isaa barsiisu argee uummata kana maaliif barsiistaa uummatii kunini odoo hin baranneeyyuu hin dandeenye baratee jennaan Oromoon galaanii kun uraan dhangalaa dammaquu hin qabu uummata kan maaliif barsiifta jedhe waan sanittu ija jechuun jeneraal Taaddasa Birruu ija isa kanatti bane ija banatee achiin duubatti akka inni Oromoo ta'u namni kun jaartii Amaaraa qaba inni mataan isaa afaan Amaaraati afaan walqixxee dubbata Oromoo Tafareen kun sirna Itoophiyaa ka Haile Sillaasee keessatti guddate Itoophiyummaa isa takka shakkee hin beeku sirna Haile Sillaasee akka malee tajaajila fonqolcha bara 1962 Girmaamee Nawaayitii fi Mangistuu Nawaayi ka Haile Sillaasee gubbaatti godhanii kanama Shawaa Cimaa Abbabee Aregaawii fa ijjeese fonqolcha sunillee keessattuu namni kun kuffisu fonqolchi sun akka inni fashalaa'u nama gahee guddaa taphatee siree Haile Sillaasee dandamatee fi namni Tafarii namni dhiifama Taaddasa Birruu jedhamu kun Itoophiyaa wanni san akkasittuu shakkiin guddaan keessa seenee Itoophiyaa Akiluu Habte Waldii ammaan tana namni badhaasa Yaamatu Beggoosow argate Yaamatu Beggoosow jechuun nama gaarii waggaa badhaasa namni argate Akiluu Habte Waldii kana Akiluu Habte Waldii kunin badhaasa argachuun namni ajaa'ibu naftanya badhaasti garuu warri kun warra Abiy Ahmedii wajjin walitti dhufeenya guddaa qabu warri kun warra Abiy Ahmedii wajjin hariiroo guddaa qabu nam isaan badhaasan nama gos kamiiti ka jedhu Itoophiyaa Abiy Ahmedii ijaaruu barbaadu Itoophiyaa afaan tokko Itoophiyaa aadaa tokko Itoophiyaa amantii tokko ka Haile Sillaasee sirna Haile Sillaaseen beekumsa kan hundaayyuu hin qabu namni waan kan hunda karoorsaa namni sagantaa kana baasee Itoophiyaa Haile Sillaasee sun ijaaruu barbaade nama kanatu Haile Sillaasee fi waan kan ijaar malee Haile Sillaasee waan kan irra beekumsa